jirru diina maallaqa nyaate miindaa nyaate waan qoonqoo isaatiif jecha sitti dhukaasu loluuf deemaa jirta. Sana keessatti murannoo cichoomina qabaachuun dirqamaa jechuudha. Dhaamoddee haguuggannaa ni koortinaan jedhani kaayyoodhaaf manaa baanaan injoortinaan jedhani maafan jooruu dhiisaree anoo kaayyoofan fiiga mataa bofaarra jennaan lootuun dalgana laalte jedheen isiniif eegala daawwattoota keenya akkam jirtu. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn akeekaa fi kaayyoo ganamaa manaa baateef beekuun of beekuudha. Waraanni mootummaa qarshii nyaatee miindaa nyaatee kaayyoo deemuuf hin beekne buddeeniin gowwomsee mootummaan abbaa irree aangoo isaa dheereffachuuf miindaa waraana kaayyoo hin qabne si loluuf sitti bobbaase loluuf deemta jechuun jedha qondaalli fi miseensi waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gamtaa WBO. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa nageenyi keenya isin haa qabu jecha mata duree odeeffannoo keenyaatiin filannoo waliigalaa Itoophiyaa marsaa 7ffaan waxabajjii 1 bara 2026 akka gaggeeffamu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Harargee lixaa aanaa Bordoddeetti rakkoon tajaajila ambuulaansii mudataa jira jedhamuu fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afewerqi daawwannaa guyyoota 5f Ijiptii taasisaa akka jedhu akkasumas filannoo wal qabatee Taanzaaniyaa keessatti hokkara uumameen neetwoorkiin adda citu kan isin dhageessifnu ta'a waan ta'eef nu hordofaa jecha kanneen chaanal kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun bal'inni odeeffannoo keenyaa kunooti. Filannoo waliigalaa Itoophiyaa marsaa 7ffaa waxabajjii 1 bara 2026 akka gaggeeffamu boordiin filannoo Itoophiyaa yaada dhiyeesseera. Boordichi yaada dhiyeesseen wal qabatee gaggeessitoota paartiilee garaagaraa wajjin mari'ateera. Guyyaan kaa'ame akka deebi'ee ilaalamu banaa akka ta'u kan ibse yoo ta'u, paartiileen siyaasaa mormitoo ammoo yaada qaban ibsaniiru. Rakkoo nageenyaa dirreen siyaasaa dhiphachuu fi haala amma jiruun filannoo gaggeessuun haqa qabeessa ta'uu filannichi gaaffii keessa akka galchu paartiileen mormituu ibsaniiru. Dura ta'an dhaabaa KFO Profeesar Mararaa Guddinaa karoora boordiin filannoo lafarratti otoo hin taane qilleensa gubbaatti waan ba'e fakkaata jedhan. Biyyi kun karaa lamaan filannoodhaaf hin qophoofne jedhaniiru. Profeesar Mararaan dubbii jalqabaa dirreen siyaasaa dhiphachuu akka ta'es kaasanii dubbataniiru. Dirreen siyaasaa waggaa 33 keessatti hamma bana dhiphatee hin beeku jedhan Profeesar Mararaan mootummaan sochii dhaabbilee siyaasaa mormituu kan akka malee dhiphise jechuun komatu. Paartileen siyaasaa mormituu baay'ee magaalaa Finfinnee ala socho'aa akka hin jirres himaniiru. Gama biraan ammoo dhimmi nageenya naannolee ijoo biyyattii danqaa filannoo biraa akka ta'es kaasaniiru. Mootummaa fi hidhattoonni waliigaltee tokkorra otoo hin gahin filannoo geggeessuun korojoo eeguu hanga duula filadhaa geggeessuutti karaa hundaan danda'amu hin fakkaatu jechuun dubbataniiru. Yeroo filannoon yoo dheerate illee jijjiiramni akka hin dhufne eeruun mootummaan waa'ee warra hidhatee fi warra nagaan socho'uu wajjin rakkoo biyya kanaa lolatti akka galche hiikuu akka qabu kaasan. Mootummaan kanaaf hin qophaa'u taanaan waggaa 2 dabalatee waggaa 12 dabalatee wanti jijjiiramu hin jiru jedhan Profeesar. Dr. Raayil boordiin filannoo filannichi geggeessuuf qophii akka ta'e yeroo nutti himtu biyyi garaagaraa keessa waan jiru nutti fakkaate jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee tajaajila ambulaansii dhabuun rakkoo guddaa keessa jiraachuu jiraattonni himan. Akka hundeen miidiyaa odeeffatetti tajaajilli ambulaansii dhabamuun jiraattonni rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu dubbataniiru. Namoota yaala hatattamaa barbaadaniif dafanii dhaqqabsiisuun dadhabamaa akka jiru himaniiru. Keessattuu dubartoota ulfaa ciniinsuu irra jiran dhaabbata fayyaatiin gahuuf uummanni rakkoo guddaa keessa akka jiru jiraattonni kaasaniiru. Uummatatu bahee sireedhaan fageenya dheeraa baatee dhaabbata fayyaatii gaha jedhan jiraattonni kun kana gidduutti dubartoonni dafanii mana yaalaa gahuu hanqatanillee lubbuun darbellee akka jiran dubbataniiru. Araddoonni Agamtii, Burqaa, Barkallee, Dhaddacha Gurraachaa jedhamanii fi kanneen biroon tajaajila dhabanii rakkoo keessa jiraachuu himaniiru. Baga nagaan gara dirree haqaatti dhuftan jechuun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn simannaa ho'aa miseensota waraana mootummaa abbaa irree utubuuf leenji'aniif taasifamaa jira.
Miseensonni waraanaa baay'inni isaanii 2 ta'e waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa keessa mandheeffatee jirutti makamuun gama meeshaatiin bireenii tokko, qawwee akaamaa tokkoo fi rasaasa bireenii 1,200, rasaasa akaamaa 90 fi boombii F4 waliin gara wabootti nagayaan yoo dhufan simannaa isaaniif ta'etti guddoo gammadaniiru jedhan hooggansi waraanaa waboo zoonii giddugalatti simannaa taasisaniif. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa haleellaa waraana sirna bilisiginnaa irratti fudhachuu beeksise. Tarkaanfii fudhate kanaan bireenii tokko, qawwee akaamaa tokkoo fi rasaasa bireenii 120 hiikuun battalatti 2 ajjeesee 11 ammoo madoo salphaa fi cimaan adabuu beeksise. Odeeffannoo keenya kan biroon ammoo pirezidaantiin Eertiraa mariif Masirii seenan. Onkololeessa 30 2025 pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqi marii guyyaa 5f ganama kana Masirii kan deeman yoo ta'u, kunis affeerraa pirezidaantii Masir Abdul Fattah Abdullaasisii fi hordofee ta'uu ministeerri beeksisaa Eertiraa Yemaanee Gabre Masqal himan. Akka ministeerri kun jedhanitti pirezidaantonni lamaan kun akkaataa hariiroo waloo itti cimsatan irratti marii taasisuun yaaddoowwan waloo naannawaa fi idil addunyaa ilaalchisee yaada isaanii wal jijjiiruufi jedhame. Jiilli Eertiraa Masir deeman ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee akka dabalatus himamee jira. Pirezidaantiin Isaayyaasii fi jiilli isaanii sadaasa tokko eebba muuziyeemii guddaa Masirii haaraa irratti argamuu jedhamee eegama. Daawwannaan kun biyyoota lamaan gidduutti hariiroo dippiloomaasii taasifamaa turan hordofeeti. Amajji 2024 pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqi ministeerri dhimma alaa Masirii Saamii Shakurii Asmaraatti simachuun dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota naannichaa irratti mari'atameera turuu ni yaadatama. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa Masirii xalayaa pirezidaantii Abdul Fattah Al-Siisii irraa ergames pirezidaantiin Isaayyaasiif kennuun isaanii ibsameera. Yeroo kanatti pirezidaantiin Isaayyaas mariif gara Kaayiroo akka deemaniif pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Siisii irraa affeerraa dhiyaateef itti himuu ibsameera. Filannoon wal qabatee hokkara uumameen Taanzaaniyaan intarneetii cuftee namoonni du'uu gabaafamee jira. Onkololeessa 30 2025 kamisaarraa kana Taanzaaniyaan quunnamtii toora intarneetii cufuun ishee gabaafamee jira. Kunis filannoo biyyaalessaa biyyattii wal qabatee hokkara uumameen ta'uun gabaafamee jira. Taatee hokkara kanaa hordofee namoonni du'an dhagahamaa jira. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suhuulaa Haasaan paartii isaanii keessaa gahee qaban cimsachuuf ceephoo itti dhiyaatu callisiisuuf kan barbaadan ta'uu kan himan yoo ta'u, kanaanis morkattoota isaanii filannoo kana keessaa dhiyaatu jedhaman kaan hidhamuu kaan dorgommiin ala ta'uunis himameera. Dhaabbileen mirgoota namoomaa taatee biyyattii keessatti keessumaa namoonni bebbeekamoon butamuu ilaalchisee dorgommii kana irratti hokkara itti fufee mul'ataa jiru kana balaaleffatanii jiru. Roobi kaleessaa hiriira kan ba'anii turan jiraattonni magaalaa giddugala dinagdee biyyattii Daar es Salaam biyya keenya of harkatti deebifachuu barbaanna jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Mormitoonni kana dura humni nagaa kabachiiftota hedduun jiraatanis garuu dura dhaabbachuu dhabuu hin dandeenye. Maddi odeeffannoo keenyaa miidiyaa biyyattii wabeeffanne. Hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qabannee kanaa ga'ammaa ture. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa horaa deemanaa isin jecha haga odeeffannoo biroon walitti dachaanutti nagaatti.